Goota keenya jaalatamaa artiist Haacaaluu Hundeessaa mana isaatti dhufuu keessaniif gammachuu qaba. Anillee akkuma si yaaddan akkuma keessa keessan jiru Haacaaluun ana biratti adda ta'uu qaba. Hoogganuu gara artiist Biraanuu Tijjiiti. Galatoomaa carraa kana waan naa kennitaniif illee sagantaa kana kabajanii asitti mana goota keenya jaalatamaa artiist Haacaaluu Hundeessaa mana isaatti dhufuu keessaniif gammachuu qaba. Anillee akkuma si yaaddan akkuma keessa keessan jiru Haacaaluun ana biratti bakka guddaa qaba. Baay'een jaalladhaa, baay'een dinqisiifadhaa. Goota Oromooti. Meeshaa waraanaa guddaa fi uummata Oromoodhaan hundi keessan beektu. Anillee waa'ee Haacaaluu haasa'uu hin danda'u. Tolega. Ilmaan kun ilmaan dhumaan uffatu. Gaddi kun gadda dhumaan uffatu. Waaqayyoon hunda keenya yoo jabeessu. Irra caalaa wal cibsuu qabna amma walii galaa jira miti. Irra caalaa wal cibsuu qabna. Kana hunda kan haasa'aa jiru dachii kanaan gamatti akka yaaduufi. Ilaalcha fi yaada dachii kanarra jirurraa qaxxaamurreetoo isa samii akka yaadnuufi. Walii galaa jira miti. Wanni du'ee haafuun jiru waliin jenneedha. Ni kaana hundi keenya. Na dhagaa jirtu hundi keessaniyyuu. Na waliin jirtu. Egaa gidduu keenya namoota hedduutu jira amma nama biraas na yaadachiisaniitu barreessaa kitaabaa Baharuun Oromoo fi Finfinnee kitaaba jedhu yaadannoo Haacaaluu Hundeessaatii fi namoota jedha qabaata yaadannaa Baharuun. Irra deema Baharuun. Egaa jajjabaachuun barbaachisaadha jedhee tayyaadha. Wal cimsuunis barbaachisaadha jedhee tayyaadha. Kanatti aansuudhaan sirna kennaa qabna. Sirna kennaa kana Biraanii nu dhiyeessiti. Abbaan keenyaa fi faarfataan Walda Sanbatii fi Qasiisa Waqan gidduu keenya jiru. Isaan kabajaan kennaa kana obboleettii teenya kiyyaadhaaf nu laatu. Kennicha gara waltajjiitti nuuf hidhate jechuudha artiist Biraanii. Naannoo keenyatti kan argaman Qasiisa Awwaqaa fi faarfataa Walda Sanbat hangafa faarfattootaa jechuudha. Nu gidduu jiru isaantu kabajaan kennaa kana obboleettii teenya kiyyaadhaaf nu laata jechuudha. Egaa uffata kana kan isheedhaaf kenne lubootadha. Uffanni keenya uffata eenyu jedhamu uffanneera. Uffata Yesuus Kiristoos jedhamu uffanneera miti. Kanaafuu gammachuu uffadhu kana booda jechuudhaaf abbootii keenya uffata aadaa Oromoo kana booda gammachuu uffadhu. Gaddi sirraa haa ba'u. Qaama keerraa sammuu kee keessaa xiinsammuu kee keessaa kana booda gaddi buqqa'eetoo haa ba'u. Gammachuu uffadhu jedhanii uffata aadaa Oromoo kana kennaniifi jiru akka waldaa fayyisaa addunyaatti. Kana booda uffata aadaa keetiin akkanatti bareeddee akka mul'attu uffata gaddaa sirraa arguu hin qabnu. Nu miidhagdee yoo mul'attu immoo nuuf bar giiftii keenyadha. Giiftiin haati warraa goota keenya giiftii keenyadha. Egaa amma uffaticha nuuf eebbisu luboonni keenya kallattii gara eebba isaaniitti deemnaa jechuudha. Egaa kiyyaadhaa fi qajeelfama qabu uffadhu jechaa ni jiru Qasiis. Anuma isaaniitti ilaala keessatti jijjiirama. Tukamna ber, wafat di kunmani,
yaasiiwwan jedhee barree ammas Phaawulos yoo gaafatu kanaan injifannoon kee jedhee otoo akka durii Waaqayyoon ilma namaa jireenya bara baraatiif aangeessuu baatee dhuguma fuulli keenya imimmaan hin corroquu qabayyuudha. Ijji keenya boo'ichaan duuduu qabayyuudha. Lapheen keenya cabee hafuu qabayyuudha. Onneen keenya cabee hafuu qabayyuudha. Maal taatanii nuti bara Kiristoos nuuf du'ee jira. Fayyisaan addunyaa hunda keenya iyyuu fayyisee jira bari. Bakki itti jiraannu bakki itti abdii guddaa horannu ni jira. Kanaaf obboleettiin keenya kiyyaan akka jajjabaattu waan barbaanneef sagantaa barnoota akkanaa qopheessinee maatiin fayyisaa addunyaa asitti wal arginee jirra. Kuni nutti baruu qaba. Namni waaqattis ni dandamata. Waaqa waliin jiraachuun waa hunda qabaachuudha. Dua jennaan barbaadatanis godhee jira nama qofa miti walii galee barite. Anuu du'eeraa kanaafuu du'an sodaatinaa dha. Kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu namni du'uu isaati miti waaqni du'eeraa bara. Anuu du'eeraa garuu yaaddeenaan du'a injifannoodhaan akkuma bira darbetti isinis jireenya bara ni argachuu duutanii naftanii yoo nuun jedhu bara gooftaan Yesuus Kiristoos kan isarraa barachuu qabna fakkeenya nu ta'uu qaba jennee tokko yaadame jechuudha. Kanaaf du'aaf injifannee ba'uun nu barbaachisa. Akka namaatti gadduun inuma jira. Akka namaatti aaruun inuma jira. Akka sabaatti wanni itti qalbiin nu cabe dhuguma waan hedduutu jira. Garuu nuti dachii kanaa ol yoo ta'e jireenyi keenya namoota addunyaa kanarraa maaltu adda nu godharee maal jedha kitaaba caalmanii nama Ayihud maalidha jedha. Walii galaa jiranitti caalmaan kiristaanaa maalidha? Caalmaan Kiristoositti amanu maalidha? Du'a irratti injifannoo qabnu hin hubanne taana jireenya bara baraa hin hubanne taana Kiristoositti abdachuu dandamachuu cimuu hin dandeenye taana maalidha kiristaana ta'uun keenya? Maalidha fayyisaa addunyaatti bu'uun keenya? Maalidha ijoollee Waaqayyoo jedhamuun keenya? Nan dhufanuun jedheera warra gooftaan Yesuus Kiristoos akkanumatti bittinnoofnee hafna seetanii akkanumatti akkuma gaddinitti hafna seetanii maal jedhee nan dhufaa iddoo isiniif qopheessuudhaafan deemaa. Hagasitti maal isiniif godhe jedhe hafuura koo isiniifan ergaa. Hafuurri isaa maal namaa godha? Nama jajjabeessa. Hafuurri isaa maal namaa godha? Nama cimsa. Hafuurri isaa maal namaa godha? Jireenya bara baraa akka hubannu taasisa. Kanaaf nuun jaalala obboleettii keenyaaf qabnu, jaalala obboleessa keenyaaf qabnu, jaalala maatii keenyaaf qabnu agarsiifachuudhaaf waliin dhaabbachuu keenya agarsiisuudhaaf dhufnee kanumaanis akka hafuun barbaannu kana booda sagantaawwan akkanaa marsaa taanuunis waliin haasaa qophaa'eetoo carraa itti wal gaafannu, carraa itti wal iyyaafan, carraa itti immoo jireenya kiristaanummaatiin of jajjabeessinu argachuu qabna jenneetu yaadna. Akkaataa kanaan wal hubachuun baay'eetti barbaachisaadha. Kanaaf maal jechaa ture qulqulluun Geetaa Masaay amma Kiristoosiin uffata haaraa uffannee jira. Amma uffanni du'aaf gaddu nurraa ka'eera. Uffanni bilisummaa, uffanni jireenya bara baraattiin argannu uffanni haaraa dhufee jira. Inni waa'ee bilisummaa keenyaa akka yaadu kan nu taasisudha. Ammaan booda uffanni gaddaan barbaachisu. Gurraacha'anii deemuun hin barbaachisu. Gaddanii deemuun hin barbaachisu. Gadi cabanii deemuun hin barbaachisu. Ol jennee deemna fayyinee irraa bara. Ol jennee deemnaa bara. Ol jee obboleessi keenya waan hojjetetti bara warra qaanofnu miti bara warra gammannu dhaabara. Warra qoma keenya dhibnee deemnu dhaabara. Obboleessi keenya waan raawwatetti bara warra gammannu dhaa. Wanni mataa gadi nu cabsu hin jiru. Du'uun kan nama jiru. Abbaan isaa gooftaan Yesuus Kiristoos iyyuu du'ee jira. Gootummaa guddaadhaan diiyaabiloos maal godhe? Injifate. Soba maal godhe? Gurguteesse. Du'a maal godhe? Injifate. Abbaan isaa gooftaan Yesuus Kiristoos du'eera. Abbaan isaa Addaamiyyuu du'ee jira. Abbaan isaa Daawitiyyuu du'ee jira. Abbootiin keenya hedduun du'anii jiru. Otoo yartuu ta'anii otoo gootummaa keessa jiraatin otoo du'anii garaa nama nyaata malee gootummaa akkanaatiin du'uun immaa waanuma jiru. Inumaayyuu kan itti boonanii seeneffataniidha malee kan itti qaana'anii boo'anii miti. Kana booda boo'ichi haa ga'u, gaddis haa ga'u, imimaanis haa ga'u. Obboleettiin teenya faantuun jabaachuu qabdi. Afaaniin qofa miti jireenya isheetiin of ilaaluu qabdi. Jireenya ishee hafuurawaa foon isheetiif, ijoollee isheetiif. Ijoollee isheetiif cimuun ishee ammoo moor imaanaa abbaa warraa ishee irraa fudhatte akka isheen barattu ishee taasisaa. Kanaaf kataa kanaa dhimmoota yaaduun baay'eetti barbaachisaadha. Irra deddeebiin isiniin jedha. Oromoon nutti himeera bakki kuni bakka dharaatti. Bakka agarreerra wanni hundi soba hin darba jechuudha bakka dharaatti. Wanni garri tokko maaliif akka bara baraatti itti fufni jennee falmus hin qabnu. Uf tasgabbeessuu, uf jabeessuun baay'eetti barbaachisaa.
Egaa kanatti aansuudhaan faarfattuun gidduu keenyatti argamtu faarfattuu Margituudha. Faarfattuu Margituun faarfannoo tokko nuu dhiyeessiti. Isa booda immoo sirna wayii sirna adeemsisuu qabna. Birhaanee wajjiniin artiist Birhaanee wajjiniin jechuudha. Gara isaatti isin ceessuu keenya dura faarfannoo ishee dhaggeeffannaa jechuudha. Lubusi famumamu ya Waaqayyo ati nu kenni gurra qalbii keenyas ati nu bani lubusi famumamu ya Waaqayyo ati nu kenni gurra qalbii keenyas ati nu bani dhugaadhaan kadhatee kan si dhageessisu yakka irraa fagaatee kan si gammachiisu nuuf kenni yaa Gooftaa lubbuu qulqullaa'ee waan gaarii hojjechuuf kan dafee qophaa'ee lubbuu siif aboomamu yaa Waaqayyo ati nu kenni gurra qalbii keenyas ati nu bani gaddaa fi dhiphina nu biraa bal'isi deemsa keenya hundaas ati nu sirreessi jaalala kee guddaa jabeenya godhannee gara kee haa dhufnu cunqursaa deebinee lubbuu siif aboomamu yaa Waaqayyo ati nu kenni gurra qalbii keenyas ati nu bani akka durra buluuf jaalalli mana kee Waaqayyo nuuf kenni hubannoo jecha kee jaalala kee guddaa jabeenya godhannee gara kee haa dhufnu cunqursaa deebinee lubbuu siif aboomamu yaa Waaqayyo ati nu kenni gurra qalbii keenyas ati nu bani dhugaadhaan kadhatee kan si dhageessisu yakka irraa fagaatee kan si gammachiisu nuuf kenni yaa Gooftaa lubbuu qulqullaa'ee waan gaarii hojjechuuf kan dafee qophaa'ee lubbuu siif aboomamu yaa Waaqayyo ati nu kenni gurra qalbii keenyas ati nu bani lubbuu siif aboomamu yaa Waaqayyo ati nu kenni gurra qalbii keenyas ati nu bani kennee booji'amee maqaa gaarii yaa Waaqa koo
booti amee gati abbummaan irraa qabda waan ani jedhuus narkaa bada bara baraan yommuu tana ankaan keetii singaa. Didiada galani Kenya ulfina sa